Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kabajamoo akkam nagaa ooltanii jirtanii isiniin jenna. Har'a waa'ee obboleeyyan lama qabadheen isinii dhiyaadhe walumaan turtii gaarii isiniin jenna. Obboleeyyan lamaatu gaaf tokko waliin karaa deema. Otoo karaa baaburaa deemaa jiranii waan waliin jedhan yoon karaa kanarraa maallaqa miliyoona 100 argadhe maallaqa kana anuma qofaatu fudhata, garuu kan waliin yaa jirru nu lameenii jeen. Akkasitti kaanis kophaa kee hin fudhattu, miliyoona 50 addaan fudhannaa jeen. Garuu maallaqni kun hin argamne ture. Sababa kanarratti hayyee maallaqa kana silaa kanatti argattu taate dirqamatti akkan sirraa fudhadhu naaf beekaa jedheen. Kaanillee maallaqaan lafa harkadhe dirqamaan narraa fuudhuu dandeessaa miti, callisi jeen. Kunillee dirqama malee tolli akka hin jirre ni beekta jeen. Yeroo kana walitti deddeeffatanii tokkommoo ani silaan du'eewu maallaqa kana akkaan yoo lafa harkadhe siif hin kennine abdiin qabaa jedheen. Yeroo kana walitti utaalan. Yeroo walitti utaalanii waltumanii dhiiga walirraa buusanii baay'ee takka wal miidhan. Kanammoo namni karaa deemutti dhufee obboleeyyan kan koo maal taatanii akkanatti wal tumtanii jedhe. Yeroo kana deebisaan maal ta'e? Isaatu miliyoona 200 lafa argate. Garuu miliyoona 200 kana addaan hin fudhannu jennaan sababa kanaaf wal lolle jeen. Inni itti dhufelleen baay'ee isa dhibdee dubbiin akkana jedheen. Maallaqa miliyoona 100 sun anatti kanna, garuu akkaan itti addaan isinii qoodu anaatu beekaa jedheen. Yeroo kanammoo inni maallaqa barbaadu akkana jedheen. Khalaas maallaqa sun hatte kanninu, inni immoo akka beekutti addaan nuu fuudhu jedheen. Garuu dubbiin maallaqni hin jirre waan baay'ee dhaltee jirti. Yeroo kana kaanillee deebisee maallaqni nu harka hin jiru, kan nuti waltumaa jirruuf maallaqa miliyoona 100 lafa argadhe ani kophaa kiyyaan fudhadha jeeti malee jedheen. Yeroo kanatti kaanilleen isin odoo karaa waliin yaatan maallaqa sunuu kan harkaa hin qabne yaanni isin irratti wal cafaytan maali jennaani? Isaatu maallaqa miliyoona 100 sun lafa harkadhee addaan hin fudhannu naan jee, sababa sunitti wal lollee jeen. Eega maallaqni sunuu isin harka hin jiraanne gaafa argattanitti maan dhiifatinaa jedheen. Yeroo kana kaanilleen deebisee amma woo wal taane malee boodammoo maallaqa sun akka tasaawoo kan argannu taate na dhoorgachuun isaa hin oolamuu jeetiin. Anilleen akkasitti itti bu'ee malee qarshiin argannee irratti wal fixaa jirru hin jiru jeen. Ammaan booda yaada kanaa kaaftan dogoggora jee biraa deema.